wanni irraa jalqabee qunni irraa jalqabee hanga irreecha malkaa sabaatitti hanga horaatitti tartiiba ta'u barii birraa ibsuudhaan hanga birraa dhumaatti wanta ta'u jechuudha. Birraa jechuun beekama waan haaraa tokkotti bari'u nama hoo bari'u waan haaraa tokko sii bari'aati barii jalqabaati jechuudha. Birraan gaafa bari'u waan bara sana waan bishaan baranaa jedha amma Oromoo beektu waan bishaan bara sanaa biqilchee jechaadha waan ittiin jiraattu keessa waan kun roobee lafti kun kennitu hin jiraatamu jira bishaan bara sana waan bishaan baranaa jedha waan bishaan baranaa sana biqile keessa qunniin yookiin caleen jalqabaa qunniidha waan bara sana bokkaan bara sana yookaan bara sana biqile keessa raafuun isii jalqabaati. Waan alaa faca'u fi waan alaa argamu keessa wanni namni dura qabna wanni jedhu hangafni midhaan raafu. Aduu qaamni sana daddarbaa gaafa jedhamu sana gaafa dubarri qunnii buqqifattee galtu sana manatti raafuu nyaatama raafuu sanatu daddarbama eebbifamee maal jedhamee maaddii dhiyaateeti raafuu sana daddarbama. Hangafa midhaanii keessa raafuun jalqaba sin jedhama. Muudanis gaafa suma ta'a. Muudaa keessaa ulfaadha kan muudamu. Hangafoota ulfaa jiranii keessa bu'uurri ulfaadhaa calleen gaafa sana diinqatti muudamti. Bu'uurri jireenya nama tokkoo ofitti dhuftee nama tokkoo boroodha. Boroo jechuun bakka haati fi abbaan ofiitti wal arganii sana jechuudha. Diinqa sana. Boroodha. Boroo warra ebaluu hajaasuun sanyii ofitti dhuftee bu'uura jechuudha boroo jechuudha. Boroo sanatti dhibaayyuun ta'a. Irreechi sachii qaba. Laalam. Bariisaa sana ammoo dubarri immoo qunnii aduu buqqisaa fudhate sana qunnii sana daddarbuu deema. Qunnii jechuun allaadduu. Allaadduun tun ammoo olaalte wannumti ishiitu amaluma dubaraati. Lallaaftuudhasi guffureedhasi dhallaadduu sana deemanii daddarban. Dhallaadduu cimte jechuun dhala hedduudha yookiin hormaata mataa ishii. Dubarri amma qaamni abaabilee gaafa allaadduu sana gaafa manarra deemanii daddarban. Dhala hedduudha siin jedhamte. Kaadhimamuun yookiin immoo kan dubara laallatus gaafa sana dubarri baay'ee mimmiidhaganii of tottolchanii waan ta'eef gaafasuma laallatamanis wadaajinis gaafa mo'anni jedhu. Dhala hedduudhumtuyyuu hedni dhufeera qaama laloonni hedachuun. Amma qunniin yookiin allaadduun gaafa sana daddarban sun allaadduun tuni jalatti qunnii waan jaamutu wayii qabdi beekta waan akka gumaa wayii tokko kan bona lafa jalatti hafu qumbii fakkaatti. Gaafa heeruman immoo qunnii sana qayya ulatu. Gaafa dubrummaa kan gubbaa ishii sana wanni sidhanii dubarri qaammeedhaan beekamti. Gaafa qaammee jechuun qarreedha jechuudha. Gaafa heerumtee immoo qayya ulattu qayya sanaan dubartiin qayyan ulanne boosetti. Ibini dhukkuboota hedduu wanni jaanillee miila faana koomee miila isaanii miidhagsaa qaama isaanii dafqan amma jiramti foolii qaama namaa kana shittoo amma dibatan kana caalaa shittoo yeroo tokko asirraa qayya ulannaan atilees akka ji'a sadii fooliin hin jijjiiramu dafqisaa maalii inni jiru dubartoota fi jabina qaamati akka istiim jedhan kan naa kaamaa dubartiiti qunniin sun qayyi sun jechuudha. Qayyi sana keessaa qunnii warna wajjin filamtu keessaa tokko jechuudha. Qunniin fi wanni qumbiin waluma fakkaata. Amma namni yoo gadaa dhugoo gurra geechee qumbii irra bageesseedha. Dhaadhan dubbatu hiran hojjetu namni qumbii afaan geessee jechuudha. Akka waadaa sana. Dubarri gaafa qaammee dhungatan sunillee gaafa gadaa ga'anii kan dhugoo gurratti hidhatan gaafa warri gadaa ga'e dhugoo gurratti hidhatan sana dhugoo namaa hiitu sun dubara aduu qaammee dhungatan wadaajii sana. Haga 40 gadaatti illee si faana deemaa jechuudha wanni inni seenaa jiru. Irreechi bu'uurri ka'umsi gaafa irreecha gaafa qaammee Oromoo sana. Dubarri qunnii buqqifattee galti hawwan raafuu guuranii galanii raafuun gaafas daddarbama calleen gaafas muudamti boroo dinqatti borootti gaafas dhibaafamaa galgala sanarraa jalqabee ka'e hunduma dura warri birraa barii ibsu kan wanni jiru dubaraa jechuudha. Gaafa buqqisaa galgala jechuudha. Gaafa buqqisaa galgala. Qaammeen barii ta'e. Birraa jechuun
wanni bishaan bara sanaa sun eebban yookiin jalqabamee jira raafurraa jalqabame nyaanni raafurraa jalqabame wanni jaamee daddarbaa sun sanaan booda asheenni adda addaa gahuu danda'a manatti hin daddarbanii bitimaatti hin daddarbanii abdaalitti hin daddarbanii maal malkaatti hin daddarbanii abdaalitti nama buna dhaabanii maal jaanii yoo asheenni gee boqqolloo fa'aa hin daddarbanii akkas bakka irreecha gaafa sanarraa jalqabee ittaanee malkaadhuma loognu gan maa burqaa oddoo keessa jiru maal hin taane gaafa isaa irraa jalqabee Oromoon akkuma nama tokkotti illee malkaan warri tokko dhugullee hoo ta'e jalqaba malkaa ofii dhugan sanatti dhaqanii buna dhaabanii irreeffatanii deebi'an. Akkasumatti amma laga malkaa guddaatitti deemanii irreecha kana ba'anii irreeffatan. Muudaan isoo jiraate bakki muudaan isoo jiraate wajjin muudaa dhibaa'uu daddarbaa wal biraa nafa. Hariirran naallee dabalatee jira. Yoo bakkee sanitti hin qalamatee maal hundi jee horiis hariirratanii maal jedhanii hin qabu. Amma warri abbaa malkaa sun gaafa malkaa deeman addattu isaa warri abbaa malkaa sun yoo deeman dhibaayyuu fudhatanii deemu muudaa fudhatanii deemu irreecha qabatanii deemu qalmallee qabatanii deemuu danda'an biyya achitti qalanillee jecha warreen isin jira ulmaa ba'uun hin jira maal axaarran hin jira wantoota sanaaf hin qalama malkaatti kanaaf amma warri kun waan kana sadeen guuttatee deema jechaadha aannan isaanii okkoletti naqatanii hin deemu dhibaayyuu jechaadha dhadhaas qabatanii hin deemu irreechas qabatanii hin deemu bakki muudamus hin jira bakki dhibaafamus hin jira maan sana hundaa yoonni jaanii deemu gaafa okkolee sana keessaa dhibaafatan bishaan horaa sana ammoo fudhatanii ittiin deebi'an qe'eetti deebi'an waan ammoo malkaatti godha sana qe'eessaattis gaafa godhan bitimaa ofiitti irrattis bishaan sana dhibaafatanii dallaa ofiittis diinqa ofiittis bitimaa ofiittis dhibaafatanii galee amma dhaqanii boroottis dhibaafatanii irreecha ammas qabatanii dhufanii irreechi sun deebi'eetuma borootti xumurama boroo isaaniittis deebi'anii irreeffatan irreechuma manaa ba'an irreechuma manatti deebi'an aannan fudhatanii manaa ba'anii dhibaayyuu fudhatanii manaa ba'an bishaan itti guutanii galan bishaan hora sanaa jecha bishaan horaa sana itti guutanii galan bishaan sana mooratti illee bitimaatti illee qarmammeetti gama gamanaatti illee facaasanii borootti dhibaasanii achitti guutu kanaaf waan ulaagaalee kana hunda qaba irreechi amma irreecha amma namni waan hora arsadiitii fi maalii yookiin malkaa tokko qofatti godhamu itti fakkaata no isteeppii isa dhumaa hora jechuun hora jechuun sadarkaa isa horaa olitti yoo muudawwan akka furii wantoota biraa kana ta'e hoo malee horaa olitti irreechi hin jiru maaliif hora jechuun maquma isaatti hora jechuun kan horiiti horii fi hora jechuun isaayyuu waan halaala horrisanii dhugan horiidhaan horrisan deemnaan horrisa jechuun lafa fagoodha horristee kadhu hora arsadii amma durii yoo jedhan aga arsiitti illee dhufaniitti obaasanii jiran ada abbarga gamaati meettan feetu asitti arsadii obaasa horrisanii jechaadha galaa guduufatanii finfinnees akkasuma so amma horri kun malkaan sun kan abbaa tokko yookiin kan gosa tokko haa taatu malee kasaba bal'aatee jechaadha horiiti horrisanii dhufanii jechaadha abbaan qe'ee wanni isaa kudhaa fi bitimaa isaa kudhaa fi malee bitimaa isaa qaa hin axaara wanni abbaa dhabe hin jiru akka oromootitti axaarri maali axaarri jechuun waan irreecha dura yookiin waan sirna ta'u tokko dura waan oromoon godhu keessaa axaarri isa jalqabaati axaarri jechuun qulqullaa'u amma fakkeenyaaf namni tokko gadoo illee garaa jiraate gadoo sana araaramanii garaa ofii qulqulluu dhaqanii godhaniitiin faatii bahaniitiin kan waa kadhatan yookiin bakkee lafa waa kadhatan isa kan dhaqan axaarri jechuun malkaa sana axaarri jechuun malkaan sana amma ganna du'aa jira haree yookiin namni illee itti nyaatamuu danda'a bineensi illee itti du'uu danda'a maal ta'uu danda'a waan wanni miti qulqulluu miti soo gaafa achitti qalanii kadhatanii maal jedhanii haxaarraa sana godhanii qulqulleessuu jechaadha waan amma aramaan hin taanes wanni hin barbaachisu achirra jira hin qulqulleessanii haxaa'anii haxaarri immoo karaa daark enerjii yookiin waan najisa tokko kan faluudhaaf jechaadha kadhatanii maal jedhanii itti qalanii maal jedhanii malkaa sana haxaara sadarkaa dirreetitti jechaadha namumti mataa isaa immoo hin haxaarama haxaaraa jechuun fakkeenyaaf amma birraa namni maaliif heexoo dhugan garaan sun akka qulqullaa'uu fi miti heexoo sun irraa immoo garaa keessa jirus maal bakkee akkasii heexoo dhuganii maal jedhanii birraa kana qulqullaa'anii irreecha deeman kan biraa dhiisiti haxaarraa jechuun amma dubarri heerumtu yookiin ilmi yoo fuudhu heexoo dhugaa miti
gaafa guyyaa amma ta'e gaafa gaane heexoo dhugdu malee dubarri ni heerumtu akka seeratitti ilmis heexoo dhugeeti heexoo hiriyoota wajjin wal yaamaniiti teessanii heexoo dhuganii warratti dhaqxu sanillee qulqullooftee dhaqxee jechaadha. Akkasuma ati gaafa malkaa yookiin bakkee kadhaa wanni sana dhaqxu heexoo dhugee garaasaa qulqullaa'ee kan wal lole araaramee dhaqa. Akkasuma immoo lafti sunis haxaaramtee falamtee jechaadha. Faloo gumaan namaati yookiin lubbuuti irratti maal wanni ta'e karaa biraa akka gumaa kaffaluuti waan sana waan badii galaana yookaan lolaan bara sanaa bishaan bara sanaa waa balleessa sana keessa jechaadha. Qulqulleessuu. Kan masqala tartiiba masqala irraa jalqabee gara irreechatti geessu. Masqalli gubamee sanbata guddaan jiru suni dabree sanbata guddaa itti aanutti ta'a. Maaliif sana asitti naannoo malkaan qe'ee jiru hin jiraa miti ree warri biraatis malkaa qe'eetti quxisuu saasaa ta'e sana wanni jedhee raawwateeti dhufa. Malkaa loonii yookiin haroos haa ta'u malkaa dhugan sana irreeffataniiti yeroo itti aanutti kibxata fa'aa maalii kibxataa fi qidaamee fi sanbata guddaa yeroo baay'ee irreecha kan itti aanutti dhufan. Torban isaa yookaan torban lamaa isaaniitis jira. Kan warra ayyaantutu jira. Warri wanni itti bahu. Ulumaa lama malkaatti bahan yeroo hundaa. Birraa kaa'ama birraa dhokatee turee miti ree wanti hundiyyuu warri ayyaantuma ulumaa gaafa irreechi kun dabree torbanitti fa'aa torban lamatti fa'aa warri ji'atti illee dhufanii jiran ulumaa itti bahu. Tartiibni isaa ganama barraaqa boroodha irreeffatanii egaa bahanii booda ganama barraaqan warri abbaa malkaa sun dhaqanii dura hin eebbifatanii malkaa hin saaqanii erga isaan saaqanii booda hangafa quxisuudhaan eebbifatee inni irreeffata. Kun kan wareega qaba. Sanaan booda haga sa'aatii ganama waaree duraa jedhamu sanatti sa'aatii barbaadeetti irreeffatan. Hunduugaa akkuma wareega kan kadhatee irraa deetu jira. Manatti godhamu hin jira ulfaan warra abbaa malkaa oduu manaan bahin ganama obboroo sirni galma oduu ulfaa galmaan baasiin godhamu. Ulfaa sun muudamee yookiin duratti borootti siin jiru sana muudameet waan isaa ta'u sana wanni guutameet ulfaa sana bara abbichi ulfaa dhumaa yookiin haati warra baatu dubara baatameti namni baatu sun illee waan wanni jedhamu sana hundi isaa guutamee ula. Haadha malkaati miti kan baatu. Haati isaan ishiin caaccuu baatti caaccuu fi yokolee maalaan akkasii baatti malee ulfaan sun ulfaa dubara baata dubara duudaa. Haati warraa caaccuu fi yokolee fi wantoota faaya mul'atu sana baattetti hin deemti. Malee dubara baata dubara duudaa baachisanii deeman. Galma qaba mataasaa bakka wal hormaata hin ta'ama ulfaan diinqa warraa hin ta'u galma mataasaa qaba. Ulfaan walii baay'eedha. Ulfaan manuma itti warooran keessa bakka wal hormaataatti borooruma warraa taa'u hin jira. Ulfaan bakkee itti namni wal horurraa kophaa ta'u. Ilmaayyuu laguu waan laguu baay'ee eeggatanii achiin iyyuu hin dabran yeroo laguun namarra jiru maalonni jiru. Ulfaa jechuun kan akkasiiti. Bokkuudha jechaadha karaa biraatiin. Ulfaa gosaati. Ulfaan biroo amma fakkeenya fa'aa jiru. Callee dhumtuu iyyuu kana callee dhumtuu warraatu ulfaadha inni malee ulfaan nama ummaa wal hormaata diinqa uumuun bahu. Wantoonni diinqa warraa ta'anii jiran ulfaawwan galma mataa isaanii qaban hin jiran. Ulfaan malkaa kan akkasiiti. Kanama tokkooti miti kan gosaati. Abbaan malkaa sun ulfaa gosaatu farkaa qaba malee akka dhuunfatitti miti. Kanaaf ulfaan suni sadarkaa bokkuu kan ga'e jechaadha. Amma akkaataa irreecha ulfaa qabatanii bahanii manaayi achi booda hirmaattonni kunis itti madabalamaatuma gara malkaatti deemu miilumaan deemama maree hojjechaa deemu hoggaa manaa baasan wanni faaruun addaa hin jira ulfaa ililtaa fi hin jiraata wanni jaamu waan baay'eedha wanni jaamee jala bultii isaatillee wanni haxaarraan jaamu kun illee jalqaba mana haxaarratanii waa meeqa ta'anii gaafuma qaama sanarraa jalqabee barnis muudamee maal jaamee ittiin jifaaramee torban lama lamaan waan godhamu jira warri sun waan godhatu qaba gosumtu sun immoo gosumtu warra abbaa malkaa sun oduu ulfaa sun achiin bahe waan godhan qaba. Fakkeenyaaf korma bitamataa horii haxaarraa kanatu bitamataa maaltu wanni jedhamataa ulfaan dirriba qaba dirribni sun hin bitamataa wanni akka gosaatti gosti waliin godhutu jira ulfaa sanitti jechuudha wanni warri godhutu jira wanni gosti godhutu jira wanni immoo akka biyyaatitti godhamutu jira. Amma malkaa abbaa malkaatiif saaqaa akka seeratitti akkasuma sana akki amma taa'atu jiru garuu waan sana ulaagaa sana guutaa hin jiru yeroo gara naannoo waggaa 20 dura koree aadaa seenaa Machaaftuu Lamaatii fi koree barattoota Bishooftuu turree yeroo ulfaa sadeen adaa akka bakka
baqatee ture yookiin immoo gara Goojjam immoo Finfinnee keessa ol kaa'amee ture bakka sana akka galu godhameetu abbaan malkaa akka saaqu godhamaatiin ture. Haga waggaa lamaa waggaa sadii na yaadannaa wajjumaan wanni jechaa turre achi booda garuu wanni sun waan ulfaan sun bahaa jiru. Ulfaa malee malkaa ba'uun amma irreecha jechuun iyyuu dandeenya ulaagaa irreechatu guutaa.